Shiftummaa isaarraa gaafa ani mootii jedhee of waamu kan calqabe saba Oromoo lafarraa haqu kan Nigistii Viktooriyaatti barreessu Waaqayyo ana na kaase taayitaa abbootii koorra na kaa'eera. Amma warri Tarkii yeroo sana naannoo sana turanii Ijipti fa'i bilchaa turanii warra Turkii markabaa fi madfiin qabu garuu saba Oromoo gaallaa jedhutu as jira. Isaanii biyya korraa haqaa jedhu qawween haa kenne jedhaan. Inni teessoo ofiillee Walloo keessa godhate Oromoo haquuf. Booda waanuma faranjii irratti hojjeteeni aroogansii isaatiin Walloodhuma harkatti dhume lubbuun isaas. Yohaannistu bakka bu'e. Yohaannis gaafa bakka bu'u saba Oromoo jedhamu lafarraa haqaadhaa raayyaa Fazaboo saba Oromoo jedhu lafarraa haqaa jedhu. Lafa isaarra qubachiisu Tigree kaasee lafa isaarra qubachiisu. Oromoo qofa haquu miti jedhu caakkaasaas haquudha. Caakkaasallee haqu yeroo sana raayyaan biyya caakkaa ture. Wanti har'a ta'aa jiru kuni waan ta'uuf qabu. Jarri kuni Yohaannis warra maadistootaa wajjin konfliktii keessa seenee waraana dhaqee achitti hin du'a. Gaafa inni du'u isatu Oromoo hunda qabachiisu Walloo amanteellee dhoowwe Walloo biyya Islaamaa ture amantee sana dhoowwe kiristaana taatan yoo taatan asitti haftu yoo hin taane biyya gadhiisaa deemaa jedheen. Jara sana harkatti kufee Matammaa dhaqee jara biyyaa baqate sana harkatti kufe Walloo harkatti kufee achitti dhumateefi jechuudha. Warri amma dhufanii Finfinnee jiran ijoolleen isaa akaakayyoonni isaa waggaa 100 jaarraa tokko olitti qophaa'anii dhufan. Waan akaakayyoon isaanii akeekkate sana bakkaan ga'u dhufan. Yoo dhufan Oromoo lafarraa haqu caakkaasaa gubuu. Waanuma Yohaannis jedhe sana. Isuma godhan caakkaa Baalee gubate, kan Arsii gubate, kan Sidaamoo gubate, kan Jimmaa gubate, kan Wallaggaa gubate, caakkaa Oromoo lafarraa haqan. Amma Oromoo calqabanii jechuudha. Akkaataa isaan Oromootti calqaban Walloo Minilikii wajjin dhuunfatanii biyya Amaaraa godhaniiru. Amma pookeetii xiqqoo tokkotu akka Oromootti beekama Walloo keessaa. Walloo guutuun biyya Oromoo ture. Pookeetii xiqqoo takkatu beekama. Ishiinu Oromiyaa jalatti hin bultu, Oromiyaa wajjin qunnamtiin qabdu, Oromiyaa keessa dabarte Bahar Daaritti bulti Amaara jala. Achi bulti amma. Amma wanti gochaa jirani Walloo haqanii fixaniiru. Seentiraal Oromiyaa biyya Tuulamaa haqanii fixaniiru. Amma kan irraa hafte irraa kaasanii Finfinnee jala, Amboo Finfinnee jala fidu, Walisoo Finfinnee jala fidu, Shashamannee Finfinnee jala fidu, Adaamaa hamma Awaashitti Finfinnee jala fidu, Asallaa hamma Cilaaluutti Finfinnee jala fidu. Oromoo bakka lamatti gargar kutu. Oromoon dhiyaatii fi Oromoon ba'aa waliin arguu jechuu gara fuuldura. Biyya Amaaraa, biyya Tigree haaraatu ijaaramaa jira jechuu hamma laga Awaashitti. Isa kana kan godhamaa jiru. Oromoon mufateera. Oromoon eekkameera amma
akka arginutti dheekkamni isaa kuni hundee qaba, seenaa qaba. Amma bilisummaa Oromootiif wallaansoo gochaa turre amma kana booda sarvaayivalii keenyaaf jireenya keenyaaf wallaansoo gochuu qabnaa. Akka Oromootti jiraachuudhaaf, akka saba Oromootti beekamuudhaaf, addunyaa kanarra jiraachuudhaaf wallaansoo gochuu yeroo itti gochuu qabnutu amma dhufaa jira. Jarri kun erga dhufani obbo Abdul Ahmed Abdul Majid akka jedhetti Cilaalo Arbaa Gugguu nama awraajjaa tokko akkuma dhufanii nama awraajjaa tokko 65,000 manarratti gubanii qeesaa diiganii ari'an jarri kun. Arbaa Gugguu Jijjigaatti nama hiriira bahe, Awaashitti nama hiriira bahe, Wataritti nama hiriira baala jiidhaa qabatee Oromoon hiriira nagaa bahe dheekkamuuf waan ofii gaafachuuf manaa bahe nama 300 oltu dun. Kuni rikoordiin lallee hin jiru amma ammaatti. Baddannoo yaa fudhan. Baddannoo isaan faranjiitti nu himatan kan isaantu nama Oromoo ajjeesee bool'atti naqee viidiyoo kaasee addunyaatti agarsiisaa turan. Sana fuuldurallee dhaabbachuu dadhabne. Sanallee himachuu dadhabne. Amma waan yeroon isaa ga'e fakkaata. Wanti amma calqabame kuni akka duubatti hin deebine tokkoffaa Oromoon duriyyuu tokkuma. Oromoon tokko ta'een beeku warri jedhani Oromoon tokko ta'uu qaba warri jedhani warra politikaati malee uummanni tokko, uummanni Oromoo ani beeku tokko. Oromoon Islaama haa ta'u, Kiristaana haa ta'u, waaqeffata haa ta'u, Oromoon wal quba qaba, har'allee wal quba qaba. Kanaa ani ragaa tokko 1991 yeroo dargiin kufee warri kun Finfinnee dhufanii qabatanii jaarmonni Oromoos kan adda addaa amma adduma bilisummaa Oromoo qofatu maqaa dhaaba malee jaarmaa afurii transitional governmentii sana keessatti jaarmolii afurii kan qooda fudhatan kan dokumentuun beeku yoo OPDO'leetti daballe 5ffaadhaa jechuun maqaa Oromootiin. So yeroo sana waa lamatu ta'e waan tokko waan Oromoo yoo Finfinneetti haasa'amuu jalqabamu jaarsoliin Oromoodha koostu otoo wallo nafin maqaa Oromootiin maaltu hojjetamaa jira as jedhanii waamichi otoo hin godhaminiif ofuma isaaniitii yaa'anii dhufan Oromoon. Ofuma isaaniitii addi bilisummaa Oromoo akkasitti kan inni deeggarsa ofuma isaaniitiif dhufan. Kan biraa jaarmolii Oromoo 5 kan jedhu reediyoo irratti yoo dhaga'ani jaarsoliin biyyaa ammas yaa'anii dhufanii maali Oromoon 5? Oromoon tokko malee Oromoon 5 maali? Koottaa waliin hojjedha. Oromoon 5 miti Oromoon tokko jedhan. Kanaaf sabni Oromoo dhibba tokkummaa qaba, biyya ofii barbaada, bilisummaa ofii barbaada, eenyummaa ofii barbaada, aadaa ofii barbaada. Alagaa jalaa hunduma caalayyuu cunqursaa alagaa jalaa bahuu barbaada. Kanaaf wanti kuni dheekkamsi hamma ka'e kuni oolee bulee dubbii naa bultuu kan jedhamu. Oromoon dubbii naa bultuu jedha. Inni gaarii waa tokko yoo
konfliktiin tokko uumamee ho'i tokko dhalate namoota yoo walitti fidanii konfliktii sana solve gochuun yoo dadhabame mee boru bullee itti yaannee boru yaannaa kan jedhu inni aadaa Oromooti. Waan gaarii garuu amma diinni nu qabee nutti jiru waan boruuf yeroo nuu kennuu miti. Diinni kun immoo biyya ofii ijaarrate, isteetii ofii ijaarrate, isteetii Tigraay ijaarrate, istiraakcharii koloniitiin har'a risoorsii Oromoo saamee biyya ofiittiin ijaarrataa jira. Mee gaafii dhuman tokko bulchaa dhumti Itoophiyaadhaa kan ka'e Teediroos Morraa yaa kaanu duubatti yoo deemne seencharii dheeraa deemuu dandeenya. Yoo Teediroos irraa kaane maaliif biyya sana keessa biyya amma keessumattuu jiyoogiraafii amma Itoophiyaa jedhamee waamamu keessa sanyii adda addaa kan aadaa adda addaa kan seenaa adda addaa qabu sanyii 87 oltu jira. Kana keessa akka diinaatti seenaa isaaniitiin kaa'anii diina Itoophiyaa, diina Amaaraa, diina Tigree jedhanii kan kaa'an Oromoo qofa. Kuni maaliif ta'a? Qabeenya isaati. Qabeenya isaa saamu waan biraatii miti. Dargii yoo fudhanne yoo kufu sana biliyoonii 12 kan qawwee ittiin bite biliyoonii 12 turii koordiin jira. Biliyooniin 12 kuni buna Oromoo, warqee Oromoo, qabeenya Oromoo garantii godhameeti liqiin kun. Oromootu kaffalaa jechuudha. Deemee Oromootu kaffala. Warri amma jiran immoo biliyoonii 20 ol darbaniiru jedhu meeshaa haaraa bituudhaan biyya gurgurataniiru gurgurachuu qofaa miti biyya gurguddaatti kan akka Chaayinaa kan akka Hindii kan akka Saudi Arabiyaallee horiidhaan biyya guddaadha. Biyya kanatti kennameera biyyi Oromoo har boru jara kanaa wajjin loluuf deemnaa jechuudha. Jara kanaa wajjin biyya gurgurataniiru Oromoo irraa kaasaniiru. Isa kana wanti jiru wanti kun akka itti fufu koominitiin kun hunduma caalayyuu amma haala kana keessatti walitti nu qabu hiriira baasuu walgahii har'aallee qopheessuudha. Baay'ee galatooma.